raafamuu isaatiin Yerusaalem guutuutti raafame. Har'allee jireenyi keenya Waaqayyoon karaa adda addaatiin utubee qabe kun seexanni jireenya keenya tuquu barbaada. Waaqayyoon jireenya keenya irraa karaa adda addaatiin dhabamsiisee aboo isaa jalaa nu baasu isaatiin seexanni waa tokko jireenya keenya irratti aboo olaantummaa akka hin qabaanne kutaa macaafa qulqulluu kanarraa argina. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf mootummaa ilma isaa isa jaalatamaatti Waaqayyoon nu dabarseera. Mootummaa Waaqayyoo isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalatamaadha. Kutaa macaafa Maatiyos boqonnaa 3:17 gaafa argitanii kunoo sagaleen nan dhagaye yookaan sagaleen immoo akkas jedha. Maaliif gooftaan keenya yeroo erga dhalate erga guddate Yohaannis cuubbaadhaan yeroo cuubamu cuubbaa kana keessa yeroo bahu waaqarraa sagalee akkas jedhutu dhufe jedhee Maatiyos rikoordi godhuun kutaa macaafa qulqulluu kanarraa argina boqonnaa 3:17. Inni kunoo ilmi koo isa jaalatamaadha. Gammachuu koos isatti karaa isaatiin raawwatama jedhee waaqarraa dubbate. Ilmi koo inni jaalatamaan isa kana. Gammachuun koo karaa isaatiin raawwatama. Karoorri isaatis karaa isaatiin fiixaba jedhe Kiristoos yeroo cuubamee cuubbaa keessa ol ba'u. Yeroo harka Yohaannisin cuubamee ol ba'u Waaqayyoon baddaadhaa gadi dubbate. Ilmi koo isa kana. Inni cubbuu dhabamsiisuu danda'u. Inni cubbuu jalaa nama baasuu danda'u. Inni aboo dukkanaa jala nama baasuu danda'u. Mootummaa jaalatamaa lafarratti jireenya amantootaa keessatti dhaabu waldaa koo dhaabuuf deemu. Du'aa namarraa dhabamsiisuu kan deemu. Ilmi koo inni jaalatamaan isa kana. Isarratti Waaqayyoon baddaadhaa gad dubbate. Sagalee baddaadhaa dhaga'ame. Sagalee Waaqayyoon baddaadhaa dubbate. Maatiyos rikoordi godhu saarge. Sagalee Waaqayyoon dubbate. Dubbii Waaqayyoon dubbate. Sagaleedhaan dubbate. Audible yookaan Waaqayyoon kunoo sagaleen koo kana, ilmi koo kana, inni jaalatamaan kana. Gammachuun koos karaa isaatiin raawwatama. Gammachuun Waaqayyoo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos raawwatama. Karaa keenyas raawwatama. Kanaaf har'a waa Waaqayyoo gammachiisu, waa Waaqayyoon ittiin galateeffamuu danda'u. Jireenya keenya keessatti arguu Waaqayyoon barbaada yeroo jennu karaa Kiristoos Waaqayyoon galata argate. Jaalatamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kana irraa Waaqayyoon galata argate. Karaa ijoollee isaa karaa Kiristoos nama fayyadaas Waaqayyoon galata argata jechuudha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf kana raawwanna. Kanaaf kana goona. Aboo dukkanaa jalaa ba'uu keenya duwwaa miti. Aboo dukkanaa keessa namoota baasuudhaaf illee dubbachuu qabna. Jiraachuu qabna. Fakkeenya ta'utu nurra jiraata. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii guddaa wangeelaa tokko kana. Aboo dukkanaa keessaa Waaqayyoon nu baaseera. Dilivardi nu godheera. Waaqayyoon jireenya keenya jijjiireera. Jireenya keenya jijjiiruu duwwaa miti. Jireenya namootaattiin jijjiira. Jireenya dhalootaattiin jijjiira. Maatii keenyattiin jijjiira. Ijoollee keenyattiin jijjiira. Wangeelli kuni wangeela namoota ittiin jijjiiru. Yeroo baay'ee waa'ee wangeela kanaa gaafa laallu mootummaa Waaqayyoo keessatti Waaqayyoon kan ittiin ijoollee isaan beeku karaa dubbii Waaqayyootiin yeroo hundayyuu akkuma dubbannu. Wangeelli kuni wangeela irraa dubbatamee dhumamu miti. Wangeelli kuni wangeela karaa hafuura qulqulluutiin jireenya namaa keessatti fayyina fidu. Aboo dukkanaa jala nama baasu. Gara mootummaa ilma isaa jaalatamaatti nama fidudha. Kan nama dabarsudha. Tiraanisfaran nama godhudha. Kanaaf jireenya namaa kan jijjiiru kana Waaqayyoon jireenya keenya karaa kanaan dukkana jalaa baase. Waaqayyoon jireenya keenya ulfeesse. Waaqayyoon jireenya keenya qulqulleesse. Waaqayyoon aboo dukkanaa nurraa cabse. Kiristoos gatii baasuudhaan kan ta'edha. Akkanumatti lafaa kan ta'e waan ta'e miti. Yeroo tokko namoonni fayyinni kun tola kennama yeroo jedhamu tola kennama. Dhuguma Waaqayyoon tolaan provide godhe. Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyinni kennama. Garuu immoo tolaan kennama jechuun akkanumatti karaa laayyoon dhufe miti. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa nama qulqulluu ta'e lubbuu isaa koosti godhe. Jireenya isaa koosti godhe. Dhiphina gurguddaa keessa isa baase. Ilma Waaqayyo gooftaa keenya. Fayyinni kun achirraa dhufe. Dukkana jalaa ba'uun aboo dukkanaa jalaa ba'uun kun tola nuu kenname garuu tolaan hin dhufne. Gatii guddaadhaan dhufe. Gatii lubbuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafate. Waaqayyo fuulduratti nama qulqullaa taane akka mul'annu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin lakkoofsa guddaa redemptionii guddaan jireenya keenya keessatti ta'e. Kana yeroo baay'ee waan yeroo hunda dhageenyee irra deddeebinee dhageenyee fi akkanumaa waan ta'e faanutti fakkaata. Waanuma salphaatti ilaalamuu
nutti fakkaata. Waaqayyoon garuu aboo dukkanaa jalaa gatii guddaan nu baase. Gatii guddaadha Waaqayyoon Abbaa, Waaqayyoon Ilmaa, Waaqayyoon Hafuura Qulqulluu jireenya keenya aboo dukkanaa jalaa nu baase. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Mootummaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mootummaa jaalatamaa. Mootummaa namni keessa jiraatu. Mootummaa lubbuun namaa keessatti guddachuu danda'u. Mootummaa jireenyi namaa keessatti gabbachuu danda'u. Mootummaa ilma Waaqayyo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhaabe kun kan irratti namoonni aangoo qabaatan, namoonni akka barbaadan, namoonni horii ittiin barbaadan, kabaja ittiin barbaadan osoo hin ta'in galata Waaqayyoo namoota ittiin jiraatanidha. Ergaa Phexros isa lammataa boqonnaa 1:11 laala. Fayyinni keenya kun karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufe. Fayyinni keenya dhufe kun karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ayyaana isaatiin walitti dhufeenya gaarii akka qabaannu godhe. Herodoos isa mooticha dhalachuu isaa isa raase kun, Yerusaalem guutuu inni raase kun aboo dukkanaa jalaa ba'uu namoota har'allee seexanni akka hin jiraanne barbaada. Waaqayyoon jireenya namaa aboo dukkanaa jalaa baasuu barbaada har'allee. Namoota aboo dukkanaa jalaa ba'an immoo akka namoo aboo dukkanaa jalaa ba'anitti akka jiraatan barbaada. Mootummaa isa jaalatamaa keessa namoota akka jiraatanitti akka jiraatan barbaada Waaqayyo. Wanni irratti jiraachuu mala, wanni akka nun barbaanne akka barbaadetti deemne jiraachuu mala. Namoonni haala isaanii, amala isaanii nutti jijjiiruu danda'u. Barri akkaataa nun barbaannetti jiraachuu fiduu danda'a. Dinagdeen, siyaasni adda addaa wanni lafa kanarratti gaggeeffamu hundumtu akka nu yaanne gammachuu lafa kanarraa lakkaa'uu barbaannu akkaataa saniin dhumne ta'a. Wanni barbaade haa ta'u iyyuu Waaqayyoon garuu aboo dukkanaa jalaa baasee gara mootummaa ilma isaa jaalatamaatti nu dabarseera. Kun gatii Waaqayyoon kenneen. Eebbi kana caalu maali? Gammachuun kana caalu maali? Mootummaan kana caalu maali? Mootummaa lafa kanaa har'a kan biraa boru kan biraa. Dinagdee lafa kanaa boru kan kufee boru ka'u. Kan karaa irratti rakkina adda addaa keessa bahu. Mootummaa Waaqayyo dhaabe garuu kan hin raafamne. Akka mootummaa Herodoos, akka magaala Yerusaalem, akka mootummaa bara sanii ture kan raafamu miti mootummaa Waaqayyo. Kanaaf mootummaa isaa keessatti Waaqayyoon gara mootummaa ilma isaatti nu dabarse yeroo jedhu mootummaan raafamne, mootummaan jeeqamne, mootummaa beezii guddaa qabdu, mootummaa Waaqayyoon dhaabatte dhiiga Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos faawundeeshinii isaan dhaabate jechuu isaati. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon kana keessatti jireenya keenya lakkaa'e. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jireenyi isaa nama biratti urgaa'ee, nama biratti fakkeenya guddaa ta'ee, namoota biratti yeroo hundayyuu ajaa'iba guddaa ta'ee barsiisee barumsa saniif jiraatee lafa kanarra bara ture hundumarratti fakkeenya guddaa ta'ee darbe. Har'allee immoo karaa Hafuura Qulqulluutiin jireenya hundaa keessa jiraata. Ammallee immoo baddaa mirga abbaa taa'ee waa'ee keenya dubbata. Waa'ee keenya Waaqa fuulduratti dhiyeessa. Waa'ee keenya Waaqa fuulduratti galataaf ulfinaan waa'ee keenya yeroo hundayyuu waa'ee keenya dubbata. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ergaa wangeela Maarqos boqonnaa 1:11, boqonnaa 9:7, Luqaas boqonnaa 3:22 kanarratti ergoota kana irra deebisanii ilaaluu dandeessu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:23-26 bakka kadhannaa guddaa Gooftaan keenyatti kadhate, bakka galata guddaa Waaqayyoon ittiin dhiyeesse, Waaqayyotti akkamitti akka ijoollee isaa dhiyeesse, akkamitti lafa kanarratti hin jiraatu, gara mootummaa isaa jaalatamaa keessatti Waaqayyoon ittiin nu fide, akkamitti kana keessa akka jiraachuu nurra jiraatu, akkamitti Waaqayyoon as keessatti akka jireenya guddaa nuu kenna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:37-44 irratti kanuma Waaqayyoon jireenya keenya kan ittiin jijjiire. Waaqayyoon jireenya keenya kan ittiin dhaabe. Dukkanni jireenya keenya akka hin jiraanne. Lakkoofsi jireenya keenya irratti Waaqayyoon lakkaa'e kan lakkaa'amee hin dhumne ta'uusaa ergaa warra Qolaasiyees kanarraa barumsa guddaa arganna jedhee yaada. Dukkanni jireenya keenya keessa ture. Dukkana daangaa hin qabne. Dukkana namoonni sammuu namaatiin bira ga'uu hin dandeenyedha. Waaqayyoon dukkana jireenya keenya irraa saaqe, jireenya keenya irraa kaase, jireenya keenya irraa dhabamsiise. Jireenya keenya irraa Waaqayyoon akka lammata ka'uu hin dandeenyetti jireenya keenya irraa elimineetii godhe. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Lakkoofsi 14 waa'ee kanaa dubbata. Akkas jedha. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifama cubbuus arganneerra. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifama cubbuus arganneerra. Maal kan kana caalu ilma isaa jaalatamaa kanaan furamuu dhiifama cubbuu argachuu kan caalu maal? Waaqayyo karaa Addaamiin du'a ilmoo namaatirra jiru hundumaa karaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu fayyise yeroo jennu macaafa qulqulluun keenya dubbiin Waaqayyo kana dubbata.
ilma isaa kanaan. Ilma isaa kamiin? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin. Maal nuu kenne? Furamuu dhiifama cubbuus arganneerra. Waaqayyoon kana nuu kenneera. Redeemni nu godheera, nu qulqulleesseera. Jireenya keenya Waaqayyoon dhiifama cubbuu nuu kenneera. Warra Qolaasiyas dhaggeeffadhaa. Isin warra Giriikaa taatanii, warra Yihudaa taatanii, Waaqayyoon karaa ilma isaa furamuu cubbuu isinii godheera. Waaqayyoon jireenya keessan isin fureera. Waan hidhame tokko furamaa miti. Waan hidhaa keessa ture tokkotu gadhiifamaa miti. Waaqayyotu dhiifama cubbuu isiniif godhe, isin fure. Waan hidhametu, waan hidhaa keessa turetu gatii tokkoon keessaa ba'a. Waaqayyoon waan gatii nama baasu tokko hidhaa keessa namoota turre. Namoota qabamnee turre. Harka seexanaa kan turre. Waaqayyoon karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos cubbuu jalaa nu baase. Dhiiga isaatiin redeemni nu godhe Waaqayyoon. Isa gatii baasiseera. Garboota seexanaa turre. Hidhama seexanaa turre. Waaqayyoon kana keessaa, cubbuu kana keessaa ilma jaalatamaa isaati Waaqayyoon cubbuu kana nu fureera, nu qulqulleesseera. Waaqayyoon haa ulfaatu. Namoonni kana dhageessanillee dhiifama cubbuu karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jiraachuu isaa beektanii furamuu akka argattan, dhiifama cubbuu akka argattan, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amanuudhaan tola nagaan dhufe kana, eebba guddaa ta'e kana, ayyaana isaatiin kan ta'e kana karaa ilma isaa isa jaalatamaa kanaan dhiifama cubbuu argachuuf gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti akka amantan waamicha guddaa isinii gochuun barbaada. Waamicha guddaa, eebba guddaa, ayyaana guddaa, nageenya guddaa, jireenya guddaa kan qabu wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka amantan waamicha isinii gochuun barbaada. Kun jireenya guddaa, waamicha guddaa, oduu gammachuuti, oduu jireenyaati. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ergaa warra Efesoon boqonnaan 1:7 akka badhaadhummaa ayyaana isaatti Kiristoos dhiiga isaa nu dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifama cubbuu qabna. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatti Waaqayyoon kara badhaadhaa dhiifama nu godhe kana badhaadhummaa ayyaana isaatiin nu kenne. Ayyaanni isaa badhaadhummaa guddaa qaba. Riich lakkaa'amee kan hin dhumne Waaqayyoon akka badhaadhummaa ayyaana isaatti Kiristoos dhiiga isaa nu gannaquudhaan, dhiiga isaa gannaquudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhiifama cubbuu nu kenne. Dhiiga gannaquudhaan jireenya namaa kan jijjiiruu danda'u maaltu jira? Hoolaa qalaniiti moo sangaa qalaniiti moo? Namni yoo ta'u qalame, namni yoo waan barbaade otoo ta'e cubbuudha waan jiruuf, karaa Addaamiin cubbuu dhufe waan jiruuf, wanni barbaade otoo ta'e cubburraa nama qulqulleessuu kan danda'u tokko iyyuu hin jiru. Cubburraa nama qulqulleessuu kan danda'u isa nama qulqulluu ta'ee fannoo irratti ol banee fannifame ilma Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaatu cubburraa nama qulqulleessuu danda'a. Dhiiga isaa duwwaatu Waaqa fuulduratti dhiifama cubbuu, furama cubbuu fiduu danda'a. Kanaaf karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos ayyaana badhaadhummaa isaati Waaqayyoon kenne kana. Badhaadhummaa ayyaana isaa kanaan namoonni karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dhufanii fayyina kana argachuun kan isaan irra jira. Kanaaf macaafa qulqulluu keessatti macaafa mul'annaa Yohaannis irratti bara dhumaatti jireenya bara baraa keessatti maqaa keessaniin dhiiga ilma isaa dhiigan maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dhiiga isaatiin maqaan keessan macaafa jireenya bara baraa irratti barreeffameera. Obboleeyyan koo, obboleettiiwwan koo, namni Kiristoos amantan jireenyi keessa waan barbaade haa fakkaatu. Seexanni waan barbaade jireenya keessanitti dubbachuu haa barbaadu. Isin dhiphisuu haa barbaadu. Karaa adda addaatiin karaa irraa isin baasuu haa barbaadu. Maqaan keessan dhiiga gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin macaafa isa bara baraa jireenya bara baraati Waaqayyoon kaa'e irratti maqaan keessan barreeffameera. Haaleluyyaa. Jireenyi keessan karaa kana Waaqayyoon jireenya bara baraa godheera. Seexanatti kana dubbachuudha kan qabnu. Foonitti dubbachuu kan qabnu kana. Baratti dubbachuu kan qabnu. Maqaan koo dhiiga gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos macaafa bara baraa, macaafa jireenya bara baraa irratti barreeffameera. Kanaaf dhiiga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Waaqayyoon jireenya nu kenneera. Dhiiga isaa nu dhangalaasuu isaati. Dhiigni gooftaa keenyaa akkanumatti dhangala'e. Gatii malee kantu akkanuma waan gatii hin qabne irratti, waan hin baafne irratti dhangala'e. Nama bituuf, cubbuu dhabamsiisuuf, furama fiduuf, dukkana dhabamsiisuuf, araara fiduuf, eebba guddaa fiduudhaaf dhiigni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kenna. Dhiifama kana Waaqarraa fudhachuun, Waaqarraa
ittiin eebba kanaan waaqayyo galateeffachuun nama waaqatti amaneefta. Kanaaf warra Qolaasiyees kana dhagara. Karaa ilma isaa furamuu argattaniirtu. Dhiifama cubbuus argattaniirtu. Kanaaf warra Qolaasiyees gara Giriikitti hin deemina. Gara Yihudaatti seera Yihudaatti hin deemina. Isin ijoollee waaqayyooti. Karaa ilma isaatiin dhiifama cubbuu argattaniirtu. Ayyaana guddaa argattaniirtu. Badhaamamtaniirtu. Waaqayyoon karaa kanaan isin laala. Isaan jedhe isaanitti dubbata. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Macaafa ergaa warra Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 1 lakkoofsa 30. Macaafa Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 24. Lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Waaqayyoon jireenya keenya irratti waan hojjete. Waaqayyoon namoota haaraa isin godheera. Ergaa warra Qorontos isa lamaffaa yaadattu. Waaqayyoon nama haaraa, creationii haaraa, nama haaraa, uumama haaraa isin godheera. Isin nama haaraadha. Wanni moofan darbeera. Jireenya keessan jijjiirame, badhaadhummaa guddaan ta'eera. Dukkanni darbeera. Jireenya keessa waaqayyoon eebbiseera. Jedha waaqayyo. Karaa gooftaa keenya Yesuus dhiiga waaqayyoon gannaqe kun dhiiga Kiristoos waaqa ta'e otoo jiru, nama qulqulluu ta'e otoo jiru, cubbuun irra hin jiru hin jenne. Ani maalan balleesse hin jenne. Ani abbaa kootiif nan ajajama jedhee fannoo irratti ol bahee cubbuu keenyaaf gatii baase. Ilmi waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Inni immoo dhiifama cubbuu fide. Badhaadhummaa fide, nageenya fide, araara fide. Inni kun mootummaa bara sin jiru hin raase. Mootummaa bara jirullee hin raasa. Fayyinni cubbuu furamuu seexana hin raasa. Mootummaa seexanaa hin raasa. Mootummaa seexanaa hin raasa. Sheekii godha bakka hundatti. Fayyinni ilmoo namaatiif waaqayyoon kenne kuni fayyina guddaadha. Araara guddaadha. Jireenya waaqayyoon fide jireenya guddaadha. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf buleeyyan koo, buleettiiwwan koo. Warra Qolaasiyees kanarratti isaan kanatti waaqayyoon bara san kana dubbate. Genereeshinii hunda keessatti jireenya keenyatti waaqayyoon immoo warra kana dubbata. Waaqayyoon jireenya keessan eebbiseera. Isaan kana waaqayyo galateeffadhaa. Waaqayyo fuulduratti galata dhiyeessa jechaan jira. Mootummaa ilma isaatti waaqayyoon isin dabarseera. Waaqayyoon isin dhaalchiseera. Waaqayyoon ijoollee isaatti isin lakkoofsiseera. Jireenya bara baraa see keessa isin kaayera. Maal jireenya bara baraa kana bakka waaqayyoon jiraatu jiraatu. Yeroo tokko mootummaa waaqaa jiraachuu isaa kana. Mootummaa waaqayyo jiraachuu kana namoonni karaa adda addaatiin hin hubatan. Mootummaa waaqayyo jiraachuun isaa riil dhugaadha. Bakka namoonni jiraatan, namoonni qulqullaan bakka Kiristoos amma jiru. Jireenya bara baraa bakka jiraanudha. Bakka waaqayyoon jireenya nuu kaaya, nuu qopheessedha. Annan deema. Bakka isin jiraattan isinii qopheessa. Deebi'een isin fudhadha Kiristoos bakka jedhe. Bakka amma Kiristoos jiru kana. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 54 jaalaaluu dandeessu. Maal dubbate namni waaqaa kun? Kiristoos mirgaa waaqaa dhaabatee nan argaa. Yeroo rakkinni guddaan isarra ga'u, yeroo lubbuun isaa gara waaqaa fudhata, Kiristoosin argaa deemaa jira. Nan dhiphadhan jedhe, nan rakkadhan jedhe, hin boonye, gadanoon argan jenne. Isxifaanos kana dubbate. Waaqayyoon gara jireenya keenyaa kan fide eebba guddaa kana. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Har'allee jireenya waaqayyoon nu kenne kanaan waaqayyo eebbisuu, galata waaqayyoof galchuu, ulfina waaqayyoof jiraachuun amantoota irraa waaqayyoo waan eeguun guddaan tokko kana. Asirratti dhumarratti waan dubbachuu barbaadu maali? Karaa dubbii waaqayyooti waan ta'udha kun. Karaa namoonni seenaa namni nutti himuun, barri nutti himuun, barumsa adda addaatiin namoonni nutti himan, falaasama adda addaatiin namoonni nutti himan otoo hin ta'in, wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isa barreeffame, isa hafuura qulqulluun irra dubbatu, isa bara hundumatti jenereeshinii hundumaa fiitii godhu. Macaafi qulqulluun barbaachisummaan isaa, dandeettiin isaa, eebbi isaa bara baraatti dhaloota darbaa isa deemu kanaan ta'a. Namoonni yaan isaanii jijjiirama. Har'a waa tokko beekanii namoonni boru wallaala. Raajii namoonni argine jedhan har'a arganii waan hin raawwatamne argu. Tokko akka bara kana argaa jiru. Waan arganuu waan murtaadha. Waaqayyo waan kara dubbii isaatiin dubbate kuni yaada waaqayyoo isa guutuudha. Pilaanii waaqayyoo, karoora waaqayyoo, eebba waaqayyoo, dubbii waaqayyoo irraa. Kanaaf dubbii waaqayyoo jireenya keenya waan guddaa ta'utu irra jiraata. Wangeelli harka keenya irra waaqayyoon kaa'e kun, wangeelli har'a dubbifnu kun, wangeelli bara dheeraa duraa nama harkayyuu hin turre kun, hin barreeffamne kun, har'a barraa'ee karaa hafuura qulqulluun harka keenya irra jiru kun eebba guddaadha. Meeshaa guddaadha, meeshaa waraanati, meeshaa eebbati, meeshaa ifaati, meeshaa jireenya keenya waaqayyoon ittiin karaarra buusudha. Kanaaf isaan dhaaban
isaan eebba dubban isaan jiraan jireenyi keenya kanaan eebbifame. Kanaan waaqayyoon jireenya keenya aboo dukkanaa jalaa baasee cubbuu dukkanaa jalaa baasee waaqayyoon mootummaa isaa isa ilma jaalatamaatti nu dabarse. Kanaan galataan ulfinaan ililtee guddaadhaan gammachuu guddaadhaan waaqa fuulduratti yaa waaqayyo galatoomi ulfaadhu maal siin jennaree jenna gooftaa kanaan. Waaqayyoon jireenya keessan har'allee bara baraan haa jabeessu haa eebbisu. Ameen.